san huccuu sii fuutee uffata sii fuutee geggeessitee bara barjamaan san an dheengaddallee gaafa mana sabboon irratti haasawaa ture nama kuma sadii irratti kabajaanii miciyyoo tana akkana jedheen hay namni achii fuudhe bayaantuchi jira bayaani kan achii fuudhe kan itti kanine bayaani ana bayaani murti guutu nuyi kamiyyoo tana nama gabbay arargee arsii arabsi jee nuyi kafatishaan adda baase kabajaan jaalalaan gaafannee maal feeta jenneeni Afurummaan baasaatu nu qabattee bara bileetu. maal saboo miyyoo kabitun Arafaat nama waan akkanaas si qaraasise nama rakkoo kana si kenneessise nama waan kana dubbadhu siin jedhe san lafa haa hiikottu nama harargee arrabsi siin jedhe san sokontii ammaa tanan nuuf himi kottu yoo san ta'uu baatte qasaman billaa amma warri kafiila siitee san kafiilummaa keessan akkatti eksiirra haallaa sokontii kanatti eksiirra haanii xalabaa san seentee xalabaa san dalagattatti akkanan labba galchanii eksiirra haanii naatu eksiirra si keessisa eega tanaan dhufte dhageeffadhu hay maali baalagummaan hangana geesse maali barxaanummaan hangana geesse hojjechuu hin dandeessu dalagachuu hin dandeessu ምንድን ነው eenyu arsii nu arrabsiisin jee kale eenyu arsii nu xiqqeessisin jee namaan na ta'u gorsiisee dhiifama nama akkasana godhee dhiifama bayaan Bar jaalibsaa kiyya ganama kana bakka itti jirtuun beeka hanganumatti achii fuudhamtee bakka biraa geeffanne dalagaa hin deemne. Dubbadhu. ajaa'iba bar Haa dubbadhu. dubbadhu mee dubbadhu Dubbadhu bayaan dalagaa teessani. Ulfaadhaa galatoomaadha. Gaafa intalli kun isin shawwaddee as baatee harargee kiyya maal jettee isin yaamtu miira keessa galtanii zarraaf jettanii gaafa san uummata kuma jaarratti taa'ee ani walwaallee warra miidiyaa kanaan beekaa as dhufee intala kana bira hin dhaabbadhu jennaan keessaan dhuftanii namni meeqa akkatti na waywaatee intala kana dhaqee an fuudhe an beeka achi. Hattaa dhiibbaa isinirra gootan jaalibsaa asirra jirta hin beektu guyyaa sana. Hin barbaadu ani waan miidiyaa kanaan beeka. Miknyaatu intalli shafoon tun jechuudha nama itti lafee isii baasee isii Somaalee gartee baraa Somaalee keessaa isii fuudhee wayyaaltitti jechuudha. Achii fuudhee biyya kana isii fideewu afaan garagaltee dubbitti godhaa turte. Tuttuqaata kaan alatti hin barbaadu jettee ijoolleen mana madaamii keessa teessee itti taphattee dhiisii biraa bee janiini an gidduu taa'eetiin jara lachuu jaarsummaadhaan arke keessi isaanii jechuudha. Idduu taa'ee isin amma halaala miidiyaa irra jirtanii miciyyoon ta'an bishaan irra qulqulluudha ta'e isin biraa baatisan. Boruunleen fokkottuulleen tun duqeetaami jechuudha. Intaluma teessan taasisaa maqaa hargee fi jaantee tarraan tan deemtee isin kadhattan harree. Inna idduu gattaa'ee rakkoon kee maal jennaan ana asumaa bahuun barbaada. Asumaa bahuun barbaada gaafattuun laal hoodha damoosa kee kaji'aa. Hoodha paaspoortii isiidha. Hoodha ID isiidha. Waan isitti baase bichaa naa laadha. Qoma dhaawwattanii fi gaafsan ilmoo namaa teettanii. bayaan kiyya wooma takka naa godhe amma bayaan wooma takka naa godhe amma dhagee lakkoo isiini qabdaamin Keenyu kamichiyoo tanaa beeyma gani qabu wallahi guyyaa san booda an garagalee isiin laalle maal lakkoofsi isaan si fuudha kana harreedha kun. lakkoo Nama isii jeetiin kan lakkoofsi Inni qabu bilbilaa jalaan kaasu bar. kuni nama mee namni tokko dhaggeeffadhu namni tokko itti naa bilbila muciyyoo tanaa namuma harargee deemee gabbee harargee keessaa arsii Beekoo muciqqeessi anaatti bilbilee dhufa. deemti kaayyoon isii bilbilimee deemi Boona dhengette sibirti yaadu kaayyoon isii fatishaatu Dubaay dhufe fatishaatu natti fayyee natti galatteeti moo dhufe ijaazaa na buufatatteeti salaa isin ka gabbaateen nu arrabsituuf. fatishaa Dubaay dhufeessa Fatishaan baarii irraa kee Dubaay dhufe inni haa dhufee na dubbisatteeti isin fagaaraantitti bocallitu eedaan fatishaa Dubaay dhaqee bocalli jaartii Somaaleedha. yaa baleetti akkana taate yaa bareettu ta'e Gosa harreeti Somaalee diqaalaa Oromoo miti. Nama dhugaa isitti himuu dhabdeetu. Wayyaalee miila labbaatu. Diishu jedhamta akkasii tana diishu miila labbaa. Warri miidiyaa diishu jaalladhaadha. Miidiyaa isii riippoortii irra deemaa karaa tokkotti naa bilbilaa deemaadha. Mee ijoolleen isii bira jirtan shukuriyyaan ta'a dheengaddatti kan inni san miciyyoon shukuriyyaan san yoo isii bira jiraatte na dubbisa lakkoofsa qoraadha. Namni isii bira jirtu amma sa'aatii kana bira jirtu san. Namni gabbaatee akka isin dubbattu godhee warra isin bira jirtu san siin galleeti. Keessaanis itti mashi.
أوتو دكتور كيسان مريم ستيف دكتور مريم الغول فنا فتش دكتور مريم أخت دكتور رامي مريم الغول فنا مش يوم تنقلي قافة دكتور مريم بيفتي جلتان جمتشون سلام عليكم جت سنو اتدي سلا نمني سين درت إيفما قافة شو قبضو دكتور مريم على لا مش يو خبجاني سيق جيسيت qabattee kofaltee borul miciyyoon sun guyyaa sanillee jettee bara borullee ni dhuftaa hayyee jettee na bira deemtee borullee anuma bira dhuftaa hayyee jetteen doktor Maryamaan. Itti galee idaan akkasii beeyti manni akka doktor Maryamaa san hin jiru haa qabni akka doktor Maryamaan jiru bara ni hojjetta ni dhiida qabbana keessa dhaabbatta habiibti akkisan hin jiru tolli akkasiisan hin jiru kabajaan akkasiisan hin jirtu. Si galee mee amma lakkoofsa kun haadhaa namni si bira jirta namni. Namni si لازم bira jirtan صدقة ijoollee لجلال si bira سايتو jirtan سيتي lakkoofsa kun قبل haadhaa. السلام عليه قباتين درجة تكاي يا سيدا قباتين درجة Mee namni si bira jirtu lakkoofsa kun haadhaa dhumma namni si bira jirtu. Mee eenyu tani si bira jirtu amma sa'aatii kanatti. Miciyyoon shukriyyaan sanii sirti mee. Caaltuudha. Caaltuu isi bira jira? Caaltuu isi bira jirti? Caaltuu yoo isi bira jiraatte amma sa'aatii kana laayifii irraa beekottu jiin deemi. Laayifii irraa beekottu jiin amma sa'aatii kana yoo isi bira jiraattetti. Bayi laayifii irraa kottu jiin amma. Liifii irraa baateemi? Okay. Sheerti godhaa. Sheerti godhaa asirratti. Sheer godhaa irratti. Arafaat. Sheer godhaa arafaat irratti haa dhuftu. Sheer irra godhaa amma. Sheer godhaa arafaat irratti. Arafaat. Lakkoofsa godhaa iddoo laayifii irraa baatee jala jiraatti. Lakkoofsa godhaa arafaatti yoo laayifii irraa baatee sirri jala jiraatti. Arafaat na dhagaa jirtaami? Arafaat. Sheer itti godha arafaatti hundi keessanuu sheer godha arafaat irratti. Sheer godha. Sheer irra godha. Ni qofaltaa rabbi ijii asitti ati. Ni qoostati wallaa billah. Ni qofalta zala teessisi. Arafaat. Arafaat na dhagaan jirtu? Alan Firaamboon. Arafaat lakkoofsa qoraadha. Sabboon ati hin bilbillee? Aboo namni laayivii isii karaa kana qabee nagarre namitti bakka tana jirti obboleesso namitti biyya waliin fitte ajandaa darbitee hotte uummanni tiktoo kana keessa akka nama maraatee akka nama mana banatee iyya. Doktor جالب Maryam. Halo, وي salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa jirta?
Jira wallahi alhamdulillah jirta ibsa. Jira galata rabbii. Lakkoo isaa rafaatini qabda. Lakkoo sarafaati hin qabu nafse. Bilbilimee irratti. Lakkoo seesiin qabu kaani gaafsan nakkaatanii jennaan sodaadhee dallate. Ofirraa hiite. Maali garuu beektaa jaalibsaa wanni siin jedhu takkattiin beektaate gaafsan dhugaa jirtu keessaan dubbatteerta uummanni gariin tariiti anaaf ati guyyama sanatti waan himtu himteessa Yaa. bilbiltee waan himtu himteetiin jirta garuu namni gariin waan ati fakkeenyaaf dhugaa na dubbadhaa jetti dhugaa rabbi dabbaalillee waan ittiin jedhe qaba ti bilbileessa. Yaa. Annaa sababaa saniif kooppilinki godhame uummata warningi kennaara kooppilinki godhama ara kooppilinki godhame annaa wallaahi nama dhiba Amma wanni isii gabbaatee dhiifama gaafattee fi wanni dhufe jaanka gurbaa baamanasi. Fatii barbaadee deemaa fatii Dubaay dhaqee jaanii. Wallaahi ibsaa wanta akkanaa kanaa wanni akkanaa kun sirri laali mucaan kaleessa illee jechuudha. Rabbii jecha gargaaree akka obboleetti itti gargaare malee yookaan waan biraa haasaa biraa na gaafadha namataa kiyyi jechuudha. Mucaan haasaa biraa mucayyoo tanaan wajjin hin qabu akka nama obboleessaa obbolummaa akka nama rakkateetti gargaare anatti illee kan kenne akkasuma malee dhimma biraan qabanii ammallee Dubaay illee ka dhufe inni dhimma biraa hiriyaa fi akkuma targite cidha dhufe malee isiif hin dhufne. Yaa yeroo liivii seenuu namni tokko tokko koomentii gizee kennu mucaan kun kaleessa obboleettii tiyyaa irras obboleettii tiyyaa jechaa jira malee dhimma biraa keessaan qabu beette ammas isinis yoo arsii dhiifama gaafattes wanni isin yaani wanti isin miidhuun jira jedheeti yaadu'an. No miidhaan qabu laal wayii sii maara wanni dhageeffadhoo doktor. Wayii. Miidhaan qabu sii maara dhageeffadhoo. Miciyyoon kuni arsii arrabsii namaan na dogongorsiisee jette. Fatishaa jalaas namaan na baasee jette. Inni dogongoree dhiifamaa jette laa dhageeffadhu. Seegalee akka waan harargeen bakka sanii baaftee harargeen arrabsi jetteeni takkaan nuti. Ani takkaa dabbaal takkaa sabboonaan takkaa murti guutuun arrabsi jeeni jirte. Akkasitti deebitee dhiifama gaafatte seegala. Nuti har'aan tana isii gargaaruu dinnee deemii dalagadhuu mana hojii deemii manni akka doktoraan jiru deemu hojjedhu. Jennaaniin ati garagaltee nama na yaaduu fi. Ati guyyama sanuu jechuun bilbiltee jechuudha. Wallaahi yoo ati asii baatee dhiiga hin boo'in san ittuma nyaataa akka har'a warra miidiyaa irraa laaltee kan ittuma nyaataa deemii Mariam irra waan badaan arginee eega jettee deemii garuu lamuu mana akka Mariamiin argadha jettee inuma yaadin jetteen. Saa walalaaniin sobee. Akkasuma jettee akkanuma jettee dabbaallee jettee. Hojjeetiin itti hime odoo isiin itti gadi hin bahin. Osoo achiin bahin taa'iyyuu mallaqa eega sirraa kafallee Maryamiin bira taa'ii mindaa akkuma duraaniitti Isuma firii sanuu isii bira qabadhu isuma bira taa'i dalagadhuun jeenan gayyuma sanuu. Akkas jettee turte garuu beektaa mucayyoo dhugatti jechuun namni isii dogoggorse isinillee osoo hin ta'in namni hawaasni kun quba hin qabne. Siigalee isheen isin beekte anillee hin beeka isheen ammas garuu ani akka nama tokkotti gaafa sani tolaan oolee moo hamtuun oolee mee si namni mucayyoo san bira baafne. Ati jettee bara akka miidiyaa irratti haasoftee iyyuu miti anaaniyyuu Mariam dhiifama akkas hin seene naan jettee deebitee isiinuu itti himte eega jettee waa jiraatte bayi gudii kan kennuma argita lamuun argattu jettee itti himteerti jala murte. Yaa dalagadhuun jeen eega waraqaa keetillee sii kan intalti tuni nama nagaati isuma bira taa'i dalagadhuun jeenan hanga afaan laal waan si dhugu amma ishee nama fakkeenyaaf gaafa san isin martuu na shakkitanii turtan dhugaa dubbachuuf jechuudha akka nama mucayyoota nama isii cunqursee yookaan nyaachuu isii dhoorkee dhuguu isii dhoorkee bakka boqonnaa isii dhoorkee tokkotti bakka yani hawaasni tokko namni tokko na shakkaa turtanii anammoo rabbi waan sanna keessa narraallee beeku ani jechuun hanga fedhe guyyaa san abbaan fedhellee nu xiqqeessee gastii keessan keessa akkas nu godhee jechuun hanga fedhellee xiqqeessuu kabajaa hawaasa kanaa eega kabajaan geggeesse.
Siigalee bayaanillee hanga tokko na argeetiin jira lafarrattillee jechuudha. Saniifuu mucayyooni ammallee naman na dogoggorsee ka jedhaartu jechuudha. Yookaan ibsa na dogoggorsee dabbaal jechaan jirtu. Namni isii dogoggorse jechuu lafa jira. Siigalee namni fakkeenyaaf hanga jechuu anaana gahaa waliin nyaanne waliin dhuynu ballooti intalli qoricha si nyaachiftee si dhamaaste hanga jedhaniin dirasii jechuudha. Okay? Mucayyoon ammallee kan jechaa jirtu ummatuma san jechaa jirti akka na fakkaatutti malee yookaan ibsan jaalibsan na dogoggorsee bayaanii. Okay, waan kana nutti himachuun qabdu nuti akka qaama tokkotti akka nama isii yaadutti akka nama isii bira dhaabbatutti isin harkaas fuudhee ittillee arranfamee ittillee xinqiifame nuyi aboo waan akkanaatiin na mudate jettee nuun himture. Gabbaatee dhiifama namaa nuti dogongorsiise gisee jettu akka waan nuti dogongorsiifne takka akka waan nuti rakkoo neene akka waan nuti takka arrabsi jennee erginee nu goote bara. Amma isin arrabsiin jenne mucayyoon nutti balleessu 100% nutti balleessitee jirti nuti obbolee gandaan isiin gargaarre laal gaafsan gandaan isiin gargaarre nuti obbolee keenya jennee gargaarre haa ta'u malee jechuun hundanuu akka balleessitanii. Laal amma maal seeta? Mucayyoon gaafsanillee baxaraantee achii kaatee isinitti dhufte. Gaafsa miidiyaa irra taa'ee ani isin waan tanan beeku itti seenu isin jechaa ture horitti mucayyoon. Ammallee kaayyoon mucayyoon as gargalteef Fatishaatiitu Baareen irraa ka'ee Dubaay dhufe. Kun ammoo liivi seentee Fatishaan liivi jiraan haala laachaa jirti mucayyoon. Fatishubbaan dhufee suuraa namicha ka'uu fi wayyaalee miila dagaleetu jechuudha. Amma bayaan jedhi Fatishaan mucattii bayaan maal warabbisi godhe Fatishaan mucattii mi'a takka billaalta bayaan akka lafan nama argeetitti akka Zarabannaata tanuu amma laal waa hundi dubbadhu beeyta. Waa hundi dubbadhu beeyta. Siigalee gurbaa moodeelistii sun cinaan dhaabbadheetteeti salaa kaayyoon isiidhaa isin dhiifama gaafadheetiin yoo dhiifama naa godhan dhaqee isin bira dhaabbadheetteeti. Ta harkaan tolleetun. Innaa ijoolleen keenya jechuudha deemtanii gaafa nama tokko puushuu wayim sappoortii gootan namni kun nama akkamii nama sammuu dhoqqee hunda maqaa itti fuutanii deemtanii maqaa fi nyaatina. Isin nama gurguddaadha. Nullee bari namaa takkatti eega salphanne bakka salphinnaatitti hin deebinu nullee waa saree wayii taane gaafa isin karoora san baafattee cinaa dhaabbachuu kajeeltee nutti dhiisa laalfati shaanan luka takka irraa deebisa irraa gabaabsa malee wanti akkasii hin jiru. Kalaas wanti ta'e dhume amma guyyaa sanii bayaan otoo jechuu dhugumatti jechuudha osoo amma fakkee anummaan aniin dubartiin tun dubbii kana gabaabsuu baadhee bar sababaa isiitiin nama meeqa waliin bu'a. Siigalee Hancuftii yartuudha abbaafuun taatu itti Oromoon. Siigalee fakkeessituudha amma Harargee biraa bakka dhabde Arsii biraa bakka dhabde amma qilleensa irraa jiraattu akkasitti. Qilleensa irraa jiraattu. Kanaafiyyuu jechuudha isin ammoo dhiifama nu gaafachuun isii maaliif isin aarse bayaan nutti balleessitee hin jirtu mucayyaan tun. No dhiifama isin gaafachuun wanni nu aarse dhiifamaa miti barre. Wanni nu aarse namaa na dogongorsiisee intalli. Amma taa kiyyaafuu dhiifama isin jedhu dhiifama akkasii miti laa. Namaan na dogongorsee tokko namaa jala na baase lama laal. Bakka tana adda nuu baasii jenneen sii galee nama jalaa si baasisan nama si dogongorsiisan nama si arrabsiisan addaan nuu baasii jennee si galee. Rakkatteetti nu dhufte malee nuti kottuun rakkatte hin jennee isii rakkadheetti. Amma mucayyoon dhorkina namuma gaafa san anumaatan anuu baruu barbaada sirritti beeyta. Namuma anaa tana isiin illee riskiin irraa dalagattee nagaa waliin jiraataa jiru tana itti fakkeesseeti isii irraa baase san haayimtumaa dhorkitan. Eenyu dhorke? Himi enneen malee. Himuu diddee barra. Himuu qabdi malee. Hawaasni lamaan sababaa isiitiin waliin bu'ee taa'uun qabu himuu qabdi. Ammayyuu fayyaan keenya hin jiru nu biratti illee fayyaan qabdi si yoo haasani miti. Arsiin arrabsinee jetti mucayyoon tun arsiin arrabsine jetti namni qallaala arrabsite bayaan hanga silaa wallaahi anu fi kiyyaa jechuu bayaan isinii wajjin nyaadhee isin wajjin dhuge hanga jechuu siif maafuuzatti aaru. Lakkoofsa kana isii WhatsApp hin qabamu si doktor. Laa irraa fudhadheera kanaa miti. Kun duruu kiyyuma. Kana kam qabdisiin? Isheen wallaahi hin beeku. Liivirra jirti. Ibsaa. Itti nu bilbili bayaan takka maafuuzaa irraa lakkoofsii fuudhitti bilbili. Lakki boo bilbila simti tan qushaasha bilbila sinama tanaa jorgitaan naa miti.
deemtee dhiifama haa gaafattu No, uummata nama arsii wooma uummata kana guddaatti gaafannee dabaafnee balleessisan. dhiifna bara. Wooma kana gaafanna bara. Ka ofiifuu hin ta'in namaa ta'a jettee Oromoon duraanuu qoshaasha ta'u. Maqaan nyaatti deemtee Hojii sadaqa kanaa kadhattuu. jechaa jiran kanaaf bilbilii. Caaltuu kana dhugumaa caaltuu. Namichi caaltuu tanaan ol galcha. Hara kooppi linki godhame. Warningi mana kenna. Otti ol gali caaltuu. Caaltuu si ergeetiin jira otti ol gali. Hara kooppi linki godhame. Faamiloochi kooppi linki godhame. Caaltuu. Lakkoofsa godhaadhu caaltuu siin galcha. Takka eegassi ergadhu. Ta lakkoofsisii kana ittee barreessu jirtu. Yoo kijibuu baatte. Yoo kijibuu baatte lakkoofsa godhaadhu. Lakkoofsa godhaadhu caaltuu yoo kijibuu baatte yoo sobuu baatte lakkoofsi dhugumaan kasii yoo ta'e. Lakkoofsa godhaadhu. Bilbila dataa hin qabdu. Otti ol gali dataa hin qabu miti kana naan laaluu jirtu kun maali? Osoo naan laaluu jirtu shabakaan qabu jettisa. Kooppi linki godha uummata qashti. Okay, onne niyya. Amma tuyyuu ibsaa jaalibsaatu dhiifama na gaafadhu si osoo hin ta'in. Ambar dheen kadda guyyaa isii nama kuma sadiirra finneen gafuun talaa maryamaa si qabe maryaa uma dhiifama gaafadhuun jeeni baran deebii isii bira dalagadhuun jeeni hojiin akkasiin jirtu isii bira maleedha. Amma too dhiifama na gaafattu akka argetti Andeen gaddaa guyyaan isii biraa baasee sitti baraate si karaa keetiin dhiifama siin jedheesi miqiyyoo sana achuun bira dalagadhuun bakka kana harkatti jeeni. Hawaasni illee adagoo hawaasa afatti illee dhiifama naan jechuu qabda akka argetti argadhaati immoo gaafsan nu Waan jarjarsa. akka argetti sitti hin dubbanne sitti hin balleessine waan takka siin hin jenne akka argettis jechi tokko kan siin jechuudha. Gaafa isiin akkasi waa hunda haasa'uu hin barbaadu jettee isiin akkasi boottu san maaliif keessaan bilbilteetuma maaliif nan qoratini qallaan na jarjarsitanii isin gaafa san liivi irratti. Yoo akkam xiqqaate naafati sa'a takka waliin haasofne doktor. Haasa'ine garuu illeen sii dhiise san akka wantaatitti rakkoo miti. Akkanuma tokkotti naafati teenyee waliin haasofne waan hunda qinxee dubbanne isitti illee deebisi jee isiinis qamatee fudhadhu asuma dalagadhu biraan deemin hin jenneen. Jetteerta sanimmaa jetteerta anilleen kaa yeroo san dhiifama waliin jenne adda galle. Amma waan komantii nurraa dhiisu warra waan komantii barreessu.